warra maraatee biyya maraache malee warri machoofnu biyya ijaaraa jirra. Utuu waamee gaggeessu ji'a tokkoffaa koote. Waamee jechuun waldaa machooftota Itoophiyaati. Baga nagaan dhuftan. Waan isin dhibu biyya kana gaggeessuun hin cima. Maalirratti hin baree waamee gaggeessuu irratti hin bareen. Abeen nama machooftuu gaggeessu. Ilaa nama kanatti kaadheen kanatti kaanne. Kanuma wanti biyya kana waanuma fedheyyuu amma yeroo oduuti. Oduu dhaggeeffannaa waan biyyi kun irra jirtu hin barraa jechuudha. Yookaan shaanfii gaartii ta'e qabnee dhaabbadhu eessa dhaxxaa. Yoo suuta deemtite immoo deemi maaliif dhaabbatta ittiin jennaa jechuudha. Amma oduu dhaggeeffanna. Ashama akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya amma yeroo oduuti. Oduu waliin ani Siisaayii Ageenaati. Nan bade haadha kooti. Waggoota sadan dhufan keessatti biyyi keenya qamadii fi boqqolloo gara biyyoota alaatti erguuf qophii ta'uun ishee himame. Kana ka reediyoo koo koomeediyaaniin hin jiru waan sin dhibu. Qamadii boqqolloo ta'u ergaasi. Nuunis duukaa mani ergaa achitti dhannee nyaanna. Jarri kun garaa jabaatu. Amma tu qamadii kana ergaanne bor immoo daabboo muuzii nu jalaa ergu. Yeroo sana akka waan maaster pilaaniin haaraa dhufeetti hiriira walitti baana gaa. Itti fufi meesiisish. Guyyaa kaleessaa dargaggoonni hedduun biyyoota alaatti deemnee hojii hojjennaa carraan hojii nuuf uumamu jechuun mootummaatti hiriira ba'anii gaaffii gaafatanii. Ijoollee buraayyuu. Funyaan ga'e maala gooture hiriira ba'uudha malee hojiin hin jiru. Ijoolleen hojiin dhibnaan hiriirtee buna dhuguutti kaatee waan namni rakkisaadha. Haa ta'u hiriiranii biyya alaa ba'uun kun gaariidha. Bayeessa garuu iddoon taane hidhattanii namni galagalee isin ilaalu hin jiru. Achi as nuu deebisaa inni akka hiriira nuun baasisne. Maaliifi warri kun asii isin erginaan dhimma keessan hin qaban waan ta'eef. Meetti fufi meesiis. Paartileen siyaasaa Oromoo lakkoofsaan 24 ta'an yaalii waliigalaa isaanii raawwatani. Walgahii isaanii kanaanis walitti qabaa, itti aanaa walitti qabaa fi koree hojii raawwachiiftuu filataniiru. Ara isin dura walitti qabama. An kan hin jedhuun maa inni paartiin 24. Amma gaaffiin Oromoo 24. Akkasii jedha. Moo gaafa aangoo qabatanii guyyaa tokko keessatti sa'aatii tokko nu bushuu barbaadanii jedha. Ay baay'ee gaariidha. Koree hojii raawwachiistuu fidu. Dhimma keenya raawwachiistu taanaan tokko taa raawwachiisa. Hin ta'u taanaan ofii raawwachiifannaan. Gaaffiin an akka waameetti gaaffii tokko qaban. Namoota hundumaa bakka bu'een akka waa. Amma birree olii kennuurra zayitii olitti facaasu wayyaa. Ishee coobishee tokko sanyii kanaa shanii. Gaaffii waameetu gaaffii sadii qabna nuun akka waameetti waldaan machooftota Itoophiyaa. Gaaffii sadii qof dura keessu nuun nam. Tokkoffaan magaalaa guddoon lafin itti dhugaatii nuuf Finfinnee ta'uu qaba. Magaalaa Finfinneetti dhugaatiin bifa addaan qophaa'u. Inni lammaffaan dhugaatiin federaalaa xajjiinuu ta'uu qaba. Kanadha. Kana inni sadaffaaf inni dhumaan mirgi ba'ee galuu keenya eegamu. Eegamu. Mirgi ba'ee amma machaa tokko qabna ture nun miseensa. Utuu machaa deemu konkolaataan machaa bira rukute. Wayyoo nan badee isa machaa rukutame sana dhaqee gaafa laal situ rukuteedhanii qabanii mana hidhaa xoob. Hamma barbaadanidhanii gaafa ba'ee nu bira dhufu amma deebi'ee.
Inni dur taphatee nu taphachiisaa ture afaan loggomatee taa'e. Adaraa Waaqayyo haasa'ii naa jedhaani. Kanuma nu baay'ee dhiphanna waa'ee miseensota keenya. Kana Dhaggeeffattoota keenya oduun keenya ammas akkuma itti fufetti jira. itti fuffisiis. Mootummaan federaalaa dhukaasaa dhaabuun humnoota hidhatanii naannoo kaabaa keessa socho'an waliin mari'achuuf qophii ta'uusaa ibsi. Kan akka dhukaasa dhaabuu na gammachiisu hin jiru. Maaliif fedha na gaafadha. Dhukaasi gaafa jiru dhugaatii dhuguun hin danda'amu. Irra kisa baay'ee anamma dhukaasi jiraachuu miti. Xarmusii walitti buunaan dhugaatii nan irraanfadha. Miira dhugaatii keessaa namni ba'e moo ilaala dhaggeeffadha saba. Miira dhugaatii keessaa namni ba'e salphaatti ittiin deebi'u. Akkuma namoota tokko tokko paartii gadhiisanii itti deebi'uu didanii jechuudha. Dubbii nyaatina. Amma oduu isa taa'u dhaggeeffannaa siisisii wajjinitu. Gajjaraa uummataa gajjaraa. Adaraa warri feesbuukii qabdan poostii godhaa maaloo. Namni miidhame jira laata. Ilaa kunoon as keessa na bayaa nama kunoo. Maaloo. Dhukaasi kun dhaabateera hin jennee. Ilaa nama kana keessan du'aa ol jedhee naannan du'aa yaa Oromoo. Adaraa siidaa koo iddoo gaarii naa dhaaba. Akka goota warra tokko tokko fuutanii boroo namaan dhaabinaati. Walakkaama magaalaa naa dhaaba. Uddibsiru hin darba. Siidaan koo yeroo naa dhaabatu anaan. Siidaan koo yeroo dhaabatu dhugaatiif kabajan qaban dhugaatiidhaaf. Siidaan koo yeroo dhaabatu ilaa kanatti naaf dhaabatu. Naa hubadhaa. Dubartiin immoo qorqoree baattu tokko dhaabattu na bira. Akkas ija ishee galagalchitee naa ilaaltu isheen. Ani immoo akka nama isheen barbaanne akkas irraa galagaleen dhaabadha. Akkas haa ta'u siidaan koo akkas haa ta'u achi booddee daadhii isa isheen naa fidde akka nama dhiiseetti sobee asiin fuudhee immoo daadhichuma utuun dhuguu naaf dhaabbatu. Ilaa akkasitti dhaabbatu. Kana siidaan akkasitti dhaabbatee naani baay'ee gaarii ta'a. Garuu isa dhukaasa maayi? Anama dhuguun barbaadan isa dhugaan siniin jedha. Isuma kaabatti irratti dhukaasa dhaabdan sana isa mandara keessaas tu dhaabdanidha yaada. Nan dhugee waan irraa isa hin beeku. Dhaggeeffattoota keenyaa dhuma irrattis oduu simbirtuu qabna. Simbirsimeessisis. Godinaaleen hongeedhaan miidhaman tokko tokkotti roobni ga'aan roobuun himame. Roobni kunis adeemsa teknooloojii ammayyaa fayyadamuun akka roobsameef ifoomeera. Maal ijoollee koota maalan jedhan jedhema. Piroojeektii keenya hatanii bokkaa roobsan. Maaliif jedhaa na gaafadha. Araqee roobsuuf qophii xumurree ture. Projektii namaa fuudhanii moo? Haa ta'u amanuun godinaan wanta adda addaa roobsinan. Bokkaa qofa roobsan mana akka hoogganaa waametti bokkaa qofa roobsan. Iddoo tokkotti daadhii yoo roobse godina tokkotti farsoo roobsa. Godina tokkotti bishaanuma ta'ee akkas furdaasaan roobsa. Naannoo magaalaatti immoo akkas gara zayitaa baal kana barbaree kanan gadi roobsa. Yoo immoo itti barreerraa nuuf ta'uu iddootan immoo anis warra kaanii gadi min iddoo tokko tokkotti immoo xiyyitii marroobsa. Ilaa waanuma fedheefuyi piroojeektii qo'atameera. Bokkaana roobu gaariidha. Adaraan illee fuudheera. Warra hin fuuneef ijoollee babbareedduu ishee naa roobsa.